Wanti isin beekuu qabdanu wanti gurguramu kun magaalaa irratti hundaa'a. Magaalaa fakkeenyaaf kan hin jiraadhu magaalaa Aggaaroti akka magaalaa Aggaarotti isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu warra magaalaa biraa keessa jiraatanu wal dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf adda baasaa naaf hubadhaa isiniin jedha. Yeroo mara gaafii akkasiitu naaf ka'a jechuudha. Hanga xumuraatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara jirtu hordoftoota YouTube kooti akkasumas kanneen karaa TikTok isin hordoftan jechuudha. Bakka jirtanutti nagaan koo isin hafaga'u jecha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee waa'ee simintoo irraa dubbadheetiin ture jechuudha. Viidiyoo gadhiiseetiin ture warreen ilaalaati. Waa'ee simintoo irratti 500 400 isiniin jennaan kiiloo meeqa jettee na gaafattee turtanii isa guddaadha moo isa xiqqaadha jettee na gaafattee turtanii. Egaa anis har'a kanan adda isinii baasa jechuudha. Hanga xumuraatti na dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana like tuqaa, viidiyoo akka gartanii like tuqaa akkasumas share godhaa. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo hunda viidiyoon gadhiisu akkasiin bira ga'u isin fayyada waan ta'eef information adda addaa kan isinii kennu ta'a jechuudha. Egaa har'a gabaabumatti simintoo meeqaan akka bitamaa jiru akkasumas kiiloon 500 100 kiiloo yookaan kiiloo 100 kumtaali isaa jechuudha meeqaan akka bitamaa jiru ifa isiniif godha jechuudha. Kan yeroo ammaa jechuudha. Kan inni ofii kootii suuqii deemee gaafadhee jedheera jechuudha. Hanga xumuraatti na waliin turaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu dheengadda isiniif ibseen ture. Simintoo 400 isiniin jedheen ture. Kana keessaa komentii hedduu kan na gaafattanii waan nun galee jira adda nuu baasii kiiloo 50 moo 100 inni 400 jettan inni 400 sumayyuu mamma dabalee jira ammas dheengadda 400 isiniin jedhamiti har'a 500 ta'ee jira. Inni 500 kuni kiiloo 100 jechuudha. Kiiloo 100 500 asitti galbeeffadha. Kiiloon 50 yookaan kiiloogiraamii 50 immoo jechuudha kumtaa xiqqoon jechuudha birree 750. Ofii kootii deemee gaafadheera waan kana jechuudha. Deemee gaafadhee fasinii godhaa jira malee dhageettii miti jechuudha. 750 bitamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Daangootee simintoon jedhamu 750 daangooteen simintoo tokkoffaadha jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Walumaa galatti 500 jechuudha kumtaalli 100 kiiloon 100 500 bitamaa jira jechuudha. Jiipsemii itti aanu immoo jiipsemiidha. Jiipsemii fayyii namoonni hedduun na gaafattee turtanii. Jiipsemii sammaa tokko deemee gaafadheetiin jira. Jiipsemiin kiiloon 25 isin immoo jechuudha xiqqishoon birrii 230. Kana jechuun kiiloon 50 birrii 400 fi 60 ta'udha. Kiiloon 50 460 ta'udha jechuudha tokkoffaansa. Tokkoffaansa jiipsemiin tokkoffaan 400 fi 60 jechuudha maxxamsaa kiiloon. Kana jechuun egaa kiiloon 100 meeqa ta'udha? 900 bu'ee ta'udha jechuudha. Kiiloon 100 900 bu'ee ta'udha jechuudha. Haala kanaan tilmaamuu dandeessu. Isiin kiiloo 25 bichuudha. Tokkoffaadha simintoon 230. Egaa daawwattoota keenya yeroo mara information adda addaa isinii waan hin kennuuf chaanalii kana subscribe gootanii guddisuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Ani immoo walitti qabeetan asirratti isiniif dhiyeessa waan ta'eef share godhaa na jajjabeessaa. Gaafii qabdan komentii jalatti gaafadhaa. Ani immoo gaafii keessa walitti qabeetan viidiyoo isiniif hojjedhe dhufa. Hanga sittuu turtii gaarii isiniif ta'u nagaan naaf tura.